السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرت فيا كسين دعوة زكية. نمون باين كليسا فيديو يقعد يسياسين توري فيديو سنرتي مالين جباتي هنكرشي كنا هندهين كبور جدا. إساف كراس البادان كونسي من كيسان قرفتشو كراتين دندسان. oduu fannoo yookaan ammoo waan haaraa qaba dheerfeetiin jira haga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura akkasumas like share walii godha please viidiyoo yeroo ilaaltan like godha akkasumas waliif illee share godha koornisii jibsamee galfachuudhaaf dhugaa dubbachuu fi baay'ee jabaata gatiin isaa hedduu jabaata kanaaf iyyuu karaa amrii laafaa ta'een koornisii pilaastikii akkaataa itti galfachuu dandeessan kan akkam babbareedu akkaataa mana keessan faa godhachuu dandeessan kan isiniif himuu ta'a jechuudha. Baay'ee gatiin isaas gadi bu'aadha akkaataa kanaa miti. Gatiin isaa parsantaa hedduu wal caala jechuudha. Kanaaf iyyuu eessayyuu hin naqinaa viidiyoo kan sirriitti dhaggeeffadhaa. Yoo xiqqaate daqiiqaa 2-3 dhaggeeffadhaa jechuudha. Gaggabaabsee kananii isinitti himuu ta'a jechuudha kabajamtoota daawwattoota kiyya. Isaan dura mootii YouTube kana subscribe gochuu hin dagatinaa please subscribe isaallee ol deemsisaa like godhaa share godhaa na waliin tura sirriitti dhaggeeffadhaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa walitti deebinee jirra akkuma jalqaba isinitti himee jechuudha. Namoota jibsamii koornisiidhaan galfachuu haqimiin keessa yookaan namootu humni keessa hin dandeenyeef qarshii guddaa waan isin barbaachisuuf qarshii sana waan hin dandeenyeef yookaan isin hin mijanneef jechuudha. Koornisii pilaastikii akkasii kan miidhagaa ta'e babbareedaa ta'e jechuudha. Qarshii muraasaan akkatti galfachuu dandeessan isiniif hima jechuudha. Viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Dhugaa dubbachuuf koornisiin jedhu kun hedduu babbareedaadha. Namni keenya maal jedha beektaa? Aduu hin danda'u aduutu miidhaa jedha. Wato kun ta'u moggaa fushanjaa fakkeenyaaf yoo ta'e jechuudha sana booda jijjiirachuu hin dandeessu rakkasaa inni kun kaarimeetiriidhaan gurgurama kaarimeetiriin isaa hanga 400 kaarimeetiriin tokko jechuudha kaarimeetirii tokko jechuun meetira tokkoof tokko garaan isaas tokko jechuudha inni kaan ammootu baay'ee jabeenya akkuma nama dura isinii himaa ture kaleessa illee isinii maxxanseen ture hedduu jabeenya inni baajan isaa jechuudha mana tokkoof yoo xiqqaate haga qarshii 80,000 isin gaafata gatii harkaa wajjin jechuudha. Qarshii 80,000 saadoonii qofa tokko sun taane immoo manuma hunda keessatti jechuudha kilaasii hunda keessatti mana fakkeenyaaf mana 8-9 yoo ta'e manuma kilaasii 4 qabu yoo ta'e jechuudha haga 80,000 isin gaafachuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa kana yoo dadhabdan koornisii pilaastikii isa kana naa galchaa jechuu hin dandeessu maatii keessaniin isiniif gala miti isa inni sun wanni isin giddisiisu hin jiru inni sun indoomisa kana irra bareedaayyuu wallahi inni sun amma fakkeenyaaf biyyoo ka'e bishaan wayiitti bu'ee bakka sanaan lamuu tabalaashaa deema. Bishaan hin jaallattu. Koornisii sun baay'ee tokko bishaan hin jaallattu. Kanaaf iyyuu ishee kana bishaan ishee waa tokko hin godhu isheen kun hedduu bareeddi. Kalarii ishee filattanii yoo galchisiifattan baay'ee bareeddu isheen. Kaarimeetiriin gatiin harkaa tokko immoo sararanyaan gatii waan kana galchu immoo kaarimeetirii tokko haga 250 220 isin yassabee galcha jechuudha. Kanaaf iyyuu gatii gadi aanaadhaan isa kana galfachuu hin dandeessu jechuudha. Isiniif gala miti isa sanatti wanti sirra raasu hin jiru jechuudha dirqama miti baqa amma namni zabanaawi yookaan ammootu akkuma baraatti fayyadamaa jira malee kanaaf iyyuu waan haqimiin keessa hin dandeenye duukaa rakkachuu hin qabdanu fakkeenyaaf abaduu akkasii amma namni keenya kan miidhaa jiru maal beektu abaduu akkasitti galfatee isa akkasitti galfadhaadha kun immoo sirrii miti waan feetan galfachuu dandeessu jiran abbootiin keenya madaabaraa itti hidhataniitu iyyuu jiraataa turanii. Isa babbareen kun diitti dhangalaafamee hojjetamu miti jechuudha. Koornisiin jala pilaastikiin kun maashaallah hedduu babbareeddi dhugaa dubbachuuf hedduu takka babbareeddi. Jalqaba osoo hin galchin dura bifa filachuudha malee hedduu tokko babbareeddi jechuudha. Manallee hedduu miidhagsiiti girgiddaan silaa chaakii yeroo gale jechuudha. Kanaaf iyyuu karaa salphaadhaan egaa gatii muraasaan isa kana galfachuu ni dandeessu isin jechuu barbaaddatanii warri jibsamiidhaan galfachuu haqimiin keessa hin dandeenye isa kana kaarimeetirii isaatiin isinii bitanii isinii galchiisuu ni danda'u jechuudha. Dirqama wanti sanatti sirra raasu hin jiru. Jarri kun gatiin isaas hedduu gadi bu'aadha. Ala manatti seeraan galchamallee hedduu takka bareeda. Kana fakkaata gaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa gaafa biraa qabattan komentii irratti naaf kaasanii jira. Kanaaf iyyuu salphumatti namoonni jibsamii inni sun amma jibsamiin bitamaa ancii yookaan ammoo algee waan jedhamu jira hin bitamaa gatiin harkaan akkasii hedduu takka taabii qaba. Garabbii hedduu tokko taabii qaba. Kanaaf iyyuu gatii salphaadhaan osoo kisaaraa hedduu hin maddabin jechuudha qarshii muraasaan isa kana galfachuu ni dandeessu jechuudha. Siniif galeetii yaada wanti siniif galee yoo jiraate komentii jalatti na barreessaa. Inni kun ammootu meeqa fixa jechuun keessa hin oolu. Mana tokkoof fakkeenyaaf inni sun 80,000 yoo fixe inni jibsamiin inni kun ammootu gara 40 cala siniin gaafatu. Hedduu siniin gaafatu maaliif dhedheeraadha koornisiin kun dhedheeraa bitamu waan ta'eef jechuudha. Isa sanarra parsantaa hedduu gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf iyyuu qarshiin isaa hedduu wal dhaba.
Dhugaa dubbachuuf hedduu takka wal dhaba jechuudha. Isiniif galeetii yaada. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota kiyyaa gaaffii biraa yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Amma kana girgiddaa shaakii godhattanii faxaachuu dandeessu. Galatoomaa share like olii godhaa galatoomaa.